Aangawootni warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Bahinan jaha fi miseensotni paartichaa 18 torban darbe keessa akka lakkoobsa Awurooppaatti hagayya 24 bara 2015 gaafa roobii humnoota mootummaatiin qabamanii hidhamuu isaanii walitti qabaan koree odiitii paartichaa obbo Mahammed Mustafaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Mahammed aangawootnii fi miseensotni paartichaa kan magaalaa Asoosaa keessatti qabaman waajjira paartichaa keessatti wayita yaa'ii geggeessuuf qophaa'anitti ta'uu dubbatanii jiru. Dura ta'an itti aanaa fi itti gaafatamaan sabquunnamtii Bahinan namoota hidhaman keessaa ta'uu itti dabaluun ibsanii jiru obbo Mahammed. የታሰሩበት ምንም በሀገር ደረጃ የሚካሄደውን የመደበኛ ጉባኤ ለማካሄድ gaafa hidhaman sana yaa'ii biyyaalessaaf qophaa'uudhaaf wayita waajjiratti marii geggeessanii humnooti mootummaa humnaan dhufanii waajjira marsanii kan isaan qaban humna qindaa'eetu dhufee isaan qabe. Obbo Abdurrahiim Hassan durataa itti aanaa fi barreessaa obbo Mustafaa Musaa bulchiinsaaf faayinaansii obbo Mahammed Ismaa'il sabquunnamtii Haazeen Yaasin dhimma dargaggootaa Seefuu Ibraahim miseensa koree giddu galeessaa fi Kamaal Yaasin itti gaafatamaa aanaa Abraamoo yommuu ta'an miseensotni hidhaman ammoo 18 ta'u jechuun dubbatan. Obbo Mahammed qaamoleen nageenyaa mootummaa yeroo namoota kana qaban xalayaa ajaja mana murtii akka namootni kunneen hidhaman ajaju hin qabanne jechuun ibsanii jiru. Dhimma kana irratti gaafatamanii deebii kan kennan Koomishinarri Koomishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Haaruun Umar namootni kunneen kan qabamanii hidhamaniif osoo hokkara kaasuudhaaf uummata kakaasuuf socho'aniiti jedhan. ቤኒን ድርጅት እንደ ድርጅት ከመንግስት ጋር ተፈራርሟል በሰላማዊ ትግል እንዲቀጥል dhaabni Bahinan gama nagaan socho'uudhaaf mootummaa wajjin waliigaltee mallatteessee jira. Miseensotni koree hedduunis kana beekanii qabsoo nagaatti seenanii jiru. Jidduutti garuu koree keessaa hokkara kaasuun uummatni akka jeequmsatti seenu kakaasuun rakkoo uumuuf kanneen tattaafatan turanii jiru. Gaafa sana uummata baadiyyaadhaa waamuun magaalaa keessatti meeshaa qara qabu qabachuudhaan akka uummatni jeequmsa taasisu tattaaffii taasisaa turani. Kuni gocha sirna mootummaa humnaan diiguudhaaf ergaawwan namoota kakaasan dabarsaa kan turani. Kanaafis ragaawwan hedduu qabamaniiru jechuun dubbatan. Dhimmi aangawoota Bahinan hidhamanii jiranii mana murtiitti dhiyaate beellamni kennamu kan dubbatan koomishinarichi namootni kunneen gocha itti shakkaman kanaan himatamanii jiru. Yoo yakka raawwachuun isaanii mirkanaa'e murtoon seeraas irratti fudhatamaa jechuun dubbatanii jiru. Haa ta'u malee paartiin warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Bahinan kan mootummaan naannichaa osoo hokkara kaasuuf socho'anii qabamanii hidhamanii jechuudhaan himatu kana hin fudhatu. Akka miseensotni giddugaleessaa korichaa dubbatanitti dura ta'an paartichaa obbo Abdusalaam Shangil osoo miseensota koree giddugaleessaa fi aangawoota paartichaa hedduun haasofsiisin mootummaa naannichaa waliin hojjechuudhaaf waliigaltee mallatteessuu isaanii hordofee waldhabdeen aangawoota paartichaa jidduutti uumamuu ibsamullee kuni waan mormii kaasu miti jechuudhaan obbo Abdusalaam kanaan dura ibsanii turan. Dura ta'an Bahinan jalqaba baatee hagayyaa bara 2015tti hoogganaa biiroo hojiif ogummaa naannichaa ta'uudhaan muudamuu isaanii odeeffannoon miidiyaa hawaasummaa koominikeeshinii mootummaa naannichaa ni hubachiisa. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.